Olee namni sinatti dhufaa olee. Fuulli keeyyuu ni mata bagumana gammana geessee waan hafe immoo yeroo biraa sofnaan. Hoteela kireeffatte VIP qabii bishaawolii bakka achi maal godhuu ala baatee fincaanti qamachi fincaananii ka'anii achi deebanii rafan. Wallaa. Gana ala keessa deemtee gana baatirii qabattee ala deemtee fincaanti ol deemtu qilleensi ni haasena. Sanuu qayyattee galte. Qayyattee galte bas sanuu wallaa billaa qayyattee galteemi. Wallaa qayya deemtee galte. Wallaa qayyaa miti istiimii na galchite si dunaan. Taata istiimiin akka waan qayyaatii bar. Garuu yaa. Ukkoo qayyaa irra jira bifti. Waan sirnyaati jira jedhee galeetiin gisee asii Itoophiyaa keessa gabbuu hundi isaayyuu waan lolarra turan fakkaatanii jetti. Faatiyaan nu jeeqaa turte biyya galte. Har'a garuu akka kanaan duraa hin waccu miidiyaa kanarratti jechuudha. Ugaasiniin ji'a garaa nama nyaataa. Otoo ana tahee kan jedhamu bakka ishee buusanii ilaalanii namatti dhagahama. Ugaasiniin ji'a nuti warri lubbu'aan haadha qabnuyyuu yoom argina jennee yaada kuusnaa hin yaannaa hin boonya ugaasiniin jedha. Yeroo akkanatti fuula ifaatii akkanatti taphattu waanuma mudaa rakkoo hin qabne fakkaataa jechuudha namni. Fakkaate nama qanaate kee jiru fakkaatti garuu keessa isaa abbaa sabbeeka. Ani deega booniiti nama hin amanu uga nama eega booniiti. Ama boonii illee kun faatiyaa kana furdoo'aa fuula ifaa hin taphattiin kolfiti. Ilaalcha nama keenyaatti immoo namni furdaan waanuma qanaatee keessa jiru yookaan jireenyitti tolleetti fakkaata akka ilaalchaatti agaa guddannittis jechuudha. Xiqqoo namni qal'aa immoo nama jireenyitti hammaatee yookaan dhukkubsatee yookaan jireenyi hin taaneefiitti fa'a namni keenya ilaalaa jechuudha. Namni qal'aan sun garuu jireenya bareedaa jiraata. Uumamaan qal'oos ta'uu danda'a. Tarii dhukkubas ta'uu danda'a. Garuu immoo akka hiyyeessaatti ilaala namni keenya. Hawaasuma nu barsiisee argama guddanne jechuudha. Nama furdaa yookaan immoo namni borcii qabu immoo nama qabeenya qabu nama mudaa hin qabne akkanatti agaa guddanne jechuudha. Ageessanii namoonni furdaan kun immoo yeroo itti ukkubatti jijjiiramee maal ta'anii akkasii ageenya jechuudha. Deegabaluu hin jedhamu hin jiraa mitiire. Isa dhiisnee amma egaa sabboontuutii nama hin amanu kanan ijee fi sabboontuu miti boonii erga booniitii shamarran hin amanu na shakkaa jechuudha nama. Maaliif nama si waliin taphatee kolfu dhagaa keetti abdaa faatiyaan illee galtee haadha ishee mana onaatti galtee itti dhagaame har'a malee cabdee akkanatti ciistee taphattii ture. Akkuma argitan liiviirra garuu ijoolleen warri faana nyaatanii dhuganii faana taphatanii faana qoosaa jiru. Haati faaxee akkuma isheen jechaa jirtu argeessa miti. Hojiin haadha faaxee sila nama bohaarsuudha. Nama kofashiisti. Akkasii sila saatii kana hin kolfitii hunduu akka amantii isaatti shubbisas yookaan immoo ittiin gammaddi ture jechuudha. Garuu maal goo ture? Akkasii silaaxee ollaa dubbisaa kokkolfaa taphachaa viidiyoo waraabaa harmee ishee bira teessee hojjette ture. Garuu wanti hundi fedha waaqayyooti waan ta'eef garaa na nyaatte dhuga. Siree yeroo taphattullee badaa garaa na nyaattu. Amma galtennaan garaa na nyaatti ugaasiniin jedha. Namni gaafa asii galtu guyyaa 2 guyyaa 3 si kabajuu danda'a. Buna ishee siin jechuu danda'a. Si affeerarre ugaansiin jallafayyuu hin bootu. Garuu torbee 2 booda namni galagalee si ilaaluu hin jiru. Kan galagalee waanaa kennee akkasuma goyii malee siniin jedha. Akkasii kan faatiyaan amma gara kaariyootti na deebisaa jechaa jirti. Qoosaa isheetti kaatee jirti siniin jedha. Akkasii intalli wayii tokkollee ishee suuraa arabootaaf hojjechiistee ufte. Ji'a tokkitee teessee ji'ayyuu amma guuttee tura bibbeeka. Intala Liibanoon irraa hojjetti natti fakkaata Beerot jechuudha. Madaamii ishee nama gaariidha. Tiktokii hojjetti namni intala qal'oo tokko hin beektu. Qubeellaa godhattee illee ufte. Maal jetti ugaasiniin jedha biyyattiin deemiina. Azaabama maaloo argee nufe jetteeni ugaasiniin jedhanii alootuma waakkii kanatuyyuu eebba keenya nu dhorkee biyya keenya xabaarsa buuseen jedha. Maal taatan ugaa waaqayyoon siniin jedhan akkanatti hafuura gadi nutti haasotanii. Maal jechuudha?
Jechuun akka karoora abbaati malee namni kamuu nama jiraata otuma cimee jechuudha. Mana kiraa keessaa baatennaan waan tokko ofirraa salphifatte jennaani akkuma nama tokkotti nama jiraata jechuudha. Ijoolleen keenya immoo kaayyoo karoora dagatanii mucaan akkana jettu kuni ani dhugaan siniin ji'a. Qeeqeen beeku hangarraatti garuu viidiyoo ishee jalatti har'a qeeqeera afurri gadadoo haasa'u aloota kee harukutamu jira dhugaan siniin jedha. Akka tiktokii kanarra shubbistu miti argitaniittu manni maatii ishee faqarqaraa tokko tatarsaa tokko oqqeensa jechuudha. Qalamii magaarii kornisi magaariirree waan gasheeteettu natti hin fakkaatu. Dabalataan immoo haadha sapiraayizii gooti jiru. Mee kaayyooma keessanii hin dagatiina dhugaan siniin jedha. Jasba warra akkanaa namaati sapiraayizii go'u. Qaanaffattanii haati shaashillee afaan araboonni akkatti isaan nu xiqqeessanii ajaa'iba. Asii madaamiin faana mana gaarii keessa teessee hudduu darbatti shurrubbaa facaasti tiktokii kanarra wiggisan ofitti goote jechuudha. Biyya galtummoo haadha sapiraayizii goote jechuudha. Yeroo haati wanta akka masxaxabaa wayii tokko baattee waa fiduuf fiigaa jirti haati jechuudha. Wayyaa gaarii waa mata illee hin uffanne sapiraayiz gooteeti miidiyaarra gadhiisti haadha ishee kalba. Namni miidiyaa fayyadamu muuddiitiin ageefoo amma galuu kee miidiyaatti agarsiiste miti garuu eega haati kee wayyaa ta'een eega miidiyaa irratti gadhiisuu barbaadde haadha koo sapiraayizii go'a jettee duruma wayyaa itti uwwistee qopheessiteeti haadha kee sapiraayizii gootaa jechuudha. Ishuma faana walii galtanii maarra irsaafniitiin har'a biraankii jettee gurra nurraa cirtu wal mari'atteeti malee duuteetti icciitii ishee otoo isaan mari'atiin gadi fakkaffaktii miidiyaa irratti. Carri walii galee wal lola. Kanaaf ijoolleen keenya gaafa sapiraayizii gootanii miidiyaa arabaatti gadi ga'iiftanii haadha keessanii sapiraayizii otoo gochuu dhiistanii tokkoffaa wareeruu dandeessi yookaan immooti wayyaa magaarii itti uwwisaatii akkas hojjennaa yaa harmee ji'a mari'aatii waama bareedaa amasaa waanuma namatti tolu tokko miidiyaarra ga'iifadha. Ageessanii an jechuudhaan hin qaanfadhu uffannaa maatiitti hin qaanfannu rakkina maatiitillee hin qaanfannu. Garuu ilaalcha arabootaatu sirrii miti lammaffammoo hojii makeenyatu nu madaalaa jechuudha. Komentii jalatti mana gaariirreen sirreessineef jechaa turan ani mataan koo jeera jechuudha. Viidiyoo waraabdiin wayyuu. Kun mana maatii ishee ta'uu waan oolu miti. Ageessanii kanaafiyyuu waan akkanaa hin go'iinaa achirratti dogoggora qabdi. Dhugaan siniin ji'a ijoolleen ammaa kun xil miidiyaarra birqiitti fakkaatee tiktokii kanarra. Duuba isaanii yoo ilaaltan immoo jechuudha zeeroo hanumti fe'e. Kanaafiyyuu dura raacitii tokko kaawwa'uu hududuuba keetii waa go'ii waan maatiin sitti gammadullee yookaan uummanni si ilaalee of dadhabbii mucittii dadhabbii maalitti jedhanii sitti gammadu jechuudha. Ammanallee itti dadhabdee qixeessiteefi siin jaa namni jechuudha. Garuu atoo tiktokii irra naa taalta sanuu sapiraayizii abbo sapiraayizii kee haa qabu ishee kolkoloota bicha akkatti nama aarsitu shamarran keenya. Tokko boodammoo otoo hundee biyya hin galu ani biyyatti hin galu.